Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanala YouTube Isaa Ibrahim. Har'allee barnoota baay'ee barbaachisu takka isiniif qabadhee dhiyaadhe. Barnoota har'aa keessatti akkamitti chaarjiin bilbila keessanii dafee akka isin jalaa hin dhumnee fi akkasuma baatiriin bilbila keessanii akka dafee isin jalaa hin dadhabne akkamitti akka taasifachuu dandeessan isinitti argisiisa. Kanaafuu kana durallee viidiyoo isiniif hojjedhee ture. Viidiyoo har'aa keessatti immoo waan addaa isinitti argisiisa. Seetingiiwwan hanga 7-8 takka jechuudha kan kana dura isinitti hin argisiifne. Akkamitti dhagaa yookiin immoo baatirii bilbila keessanii umrii isaa dheereffachuu akkasuma immoo akka dafee isin jalaa hin dhumne akka dhiibbaan irra isin jalaa hin geenye haala taasifatanii isinitti argisiisa. Kanaafuu calqaba namoonni chaanala kiyya faaraa taatan yoo jiraatan baga gara chaanala YouTube Isaa Ibraahimitti nagaan dhuftan isin jecha chaanala keenya subscribe gochuun nu jajjabeessaa maatii nuuf ta'a isin jenna. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Viidiyoo tana laayikiidhaan eegala. Hayyakaa kabajamtoota hordoftoota chaanala kan koo calqaba irratti siitingii keessan ni seentu jechuudha. Siitingii keessan erga seentan jechuudha akkana gaddeemtan jechuudha. Suduudumaan iddoo location jettu takka ni barbaadanii iddoo location jettu kanarratti kilik ni gootan jechuudha. Si'a tokko achi booda haala kanaan isin dhufa garuu location keessa yeroo hundaa kana of gootanii haa ta'uutii immoo wanni guddaan amma baatirii keessan isin jalaa dadhabsiisu as keessatti jechuudha kan isin ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Bakka amma location service jedhu kana jechuudha jala kanatti yoo tuqxan haala kanaan isinii dhufa. Kanaafuu amma wantoota lamaan jala kana jiran jechuudha. Isaan kanniin lamaan ofirraa cufuu qabdu jechuudha. Isaan kunniin lamaan of ta'uu qaban. Tokkoffaan Wi-Fi scanning jedha, lammaffaan immoo Bluetooth scanning jedha. Kunniin yeroo isin hin fayyadamnillee jechuudha yeroo kamuu Bluetooth fi akkasuma Wi-Fi keessan yeroo hundaa connect ta'uudhaaf ofuma isaatti search godhaa jechuudha. Yeroo kamuu sa'aatii 24 connect godhuuf search godha Bluetooth fi Wi-Fi keessan. Kanaafuu isaan kunniin lamaan isinirraa cufamuu qabu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ofirraa cuftanii siitingiin inni tokkoffaan isa kana. Tolekaa siitingiin lammataa isin ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Siitingii keessan erga bantanii jechuudha iddoo calqaba irratti connection kan jedhu kanarratti kilik ni gootu. Achi booda akkana gadi siqtan jechuudha. Kana booda more connection kan jedhu jira. Isa irratti kilik gootanii san booda nearby devices scanning kan jedhutu jira. Isa kana ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Kunillee ofuma isaati jechuudha. Yeroo kamuu bilbilli keessan yoo switch ofii ta'een ala jechuudha nearby devices scanning godhe yeroo kamuu scan godha jechuudha. Hojii isaa hin dhaabu jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti baatirii keessan isin jalaa dadhabsiisa. Bilbiloota yookiin immoo device isatti dhiyoo jiru jechuudha. Share gochuudhaaf yookiin immoo walitti connect gochuuf yeroo kamuu search godha jechuudha. Kanaafuu isa kana as deebistanii isa kanallee ofirraa cufuu qabdu jechuudha. Siitingiin lammaffaan isa kana. Tole siitingiin inni sadaffaan kan baay'ee yeroo baay'ee bilbila keessan isin jalaa dadhabsiisu kamiin yoo jenne siitingii keessan keessa erga seentan jechuudha jalqaba akkana gadi deemtanii suduudumaan iddoo notification jettu jirti. Notification kanarratti kilik yoo gootan hordoftoota kiyya as biratti wanni isinii dhufu jira. Jala kanatti gara dhumaa kanatti jechuudha flash notification kan jettu jirti ishii tana kilik gootan jechuudha. Flash notification kanarratti kilik yoo gootan haala kanaan isinii dhufa. Kana ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Kana cufuu qabdan. Mee fakkeenyaaf amma yoo banaa ta'e maaltu mamaa waan jedhu wajjin ilaalla. Kana fakkeenyaaf haala kanaan banaa yoo godha jechuudha kaameraan keessan jechuudha ni ifa jechuudha. Yeroo kamuu notification yoo misajii walii barreessan ergaa yoo isinii dhufu wanti kamuu bilbila keessan irratti yoo dhufu jechuudha fileeshii kaameraan keessan ni ibsa. Akkasuma amma iskiriiniin keessanillee gubbaarraan ni ifa jechuudha bakka kana yoo tuqxan. Kanaafuu haala amma argitan kanaan ifa jechuudha. Mee fakkeenyaaf preview kan jedhu kana tuqnee yoo ilaalle jechuudha. Akkamitti akka ifu kan isinitti argisiisu ta'u kun akkanatti yoo tuqne kun haala kanaan ifaa jechuudha. Kunillee baatirii keessan isin jalaa dadhabsiisa waan barbaachisaa miti. Kanaafuu isaan kana akkuma jirtu kana ofirraa cuftanii kan kaameraatii fi kan iskiriinii illee lachuu ni ifa jechuudha. Kana ofirraa cuftan jechuudha. Siitingiin inni sadaffaan kana fakkaata. Siitingiin inni arfaffaan maalidha? Dispilay keessan keessanii seentanii siitingima keessa jechuudha. Wanni hanga ammaatti isinitti immoo siitingii keessan keessanii seentu. Kanaaf siitingii keessa erga seentan jechuudha iddoon display jedhu kun jira. Displeen keessan daarkii fi laayitii kan jedhutu jira. Kanaafuu isin yeroo kamuu daarkii irra kaa'achuu qabdan jechuudha. Irra caalaatti daarkii moodii irra yoo kaa'attan jechuudha baatiriin bilbila keessanii isin jalaa hin dhumu akkasumas hin dadhabu jechuudha. Kanaafuu amma haaluma argitan kanaan akkuma asirratti argitan jechuudha siitingiin bilbila kiyyaa kun amma barreeffamni bifa boora kanaan akkuma argitan jechuudha halluu bofa booraatiin jechuudha.
haala kanaan jira jechuudha. Haalaan argitan kana wanti hundi bifa kanaan taa'eera. Garuu bifti kun immoo baatirii kiyyaan haala dadhabsiisa. Akkasuma umriin baatirii kun akka dadhabu taasisa jechuudha. Kanaafuu isin amma bakka kanatti jechuudha bakka dark mode jedhu kanarra keettan jechuudha. Kunoo haala kanaan gurraachata halluun isaa jijjiirame jechuudha. Akkasuma immoo asiin gadi siqtan jechuudha. Eye comfort kan jettu jirti. Isii kanarratti deebisuu qabdan jechuudha. Isii kana on godhattanii inni kunis immoo baatirii keessaniif gaariidha jechuudha. Akkasuma immoo bakka kanatti jechuudha brightness bakka jedhu kanatti adaptive brightness kanarratti haala kanaan yoo jiraate as deebistan jechuudha. Onii gootan jechuudha. Kun maaliif fayyada? Brightnessiin bilbila keessanii ofii isaatii of banee hanga fedhe akka hin ifne akkasuma immoo ifa keessattii fi dukkana keessatti ofii isaatii jechuudha. Akka ofuma isaatii addaatti ta'ee brightnessii ofii isaatii qopheessee isiniif kennu isiniif taasisa jechuudha. Kunillee siitingii baay'ee murteessaadha. Inni arfaffaan kana fakkaata. Siitingiin shanaffaan immoo siitingii baay'ee isin ajaa'ibuudha. Kabajamtoota hordoftoota koo amma siitingii keessa yoo bantan haala kanaan isin dhufa amma akkana gadi deemtanii jechuudha. Accessibility kan jedhu kana bira yoo dhuftan jechuudha. Accessibility kana yoo bantan waan ajaa'ibaa tokko argitanii waan baatirii keessan yeroo baay'ee nama jala dadhabsiisu kanarratti kilik yoo gootan jechuudha. Akkana gadi yoo deemtan jechuudha. Bakka visibility enhancement jedhu kana yoo dhuftan jechuudha waan ofirraa cufuu fi waan banuu qabdantu jira jechuudha. Bakka kana amma kilik yoo gootan jechuudha. As bira waan amma argitan kanatu jira. Kunniin amma haala nama teessee kanaan teessuu qabdan. Inni kun display moodiin kun jechuudha. Display moodiin kun kan taa'uu qabaatu default irra taa'uu qabaata. Kun high contrast kun large contrast dha. Kanarra keettan baay'ee tokko haala kanaan jechuudha. Isin jijjiirama deema jechuudha. Kunniin baatirii keessan isin jalaa fixa. Isin amma default ka jedhu kanarra kaachuu qabdan tokko. Kan lammataa maalinni akkana gadi siqtanii jettan jechuudha. Color inversion kan jedhu jira kun ammas biratti. Color inversion kanarra yoo tuqxanii bilbilli keessan akkamitti akka jijjiiramu ni ilaaltu. Haala amma argitan jechuudha. Kanaan jechuudha. Color inversion kun jechuudha baay'ee high ta'ee jechuudha baatirii dadhabsiisaa akkasuma immoo chaarjiin akka bilbila keessa hin teenne taasisa jechuudha. Kanaafuu of gootan jechuudha. Haala amma argitan kanaan akkamitti akka hir'isee amma argitanii jirtu. Isa kanas ofirraa cuftu jechuudha. Kan immoo on godhattanii yoo barbaadan jechuudha. Kunillee siitingii baay'ee barbaachisaadha. Extra diimii kanallee ofirraa cuftan jechuudha. Haalaan amma teessee kanaan hunda isaa teessisuu qabdan. Garuu reduce transparency and blur ka jedhu kana on illee godhattan rakkina hin qabu. Garuu isas ofirraa cufuu qabdu. Inni kun garuu inni amma color inversion jedhe kun jechuudha. Waan baay'ee ulfaataa tokko jechuudha. Isa ofirraa cufuu qabdu. Inni shanaffaan kana fakkaata. Inni jahaffaa fi inni dhumaa jechuudha. Baatirii keessanii seentanii akkana gadi siqtan jechuudha. Battery and device care kan jedhu biranii dhuftanii haala kanaan yeroo hunda seentanii ilaaltu. Achi booda bakka fix jedhu kanatti kilik gootan fix kana yoo tuqxan jechuudha. Haala kanaan isinii dhufa duubatti deebistanii amma rakkina jiru as biratti isinitti argisa kunoo one app with high battery usage application wan bilbila keessa jiran keessaa tokko baay'ee baatirii keessan fixaa jira jedha as biratti diimaa ibsaa kunniin immoo magariisa. Isin amma isa kana kilik irratti yoo gootan jechuudha yookiin duubatti yoo deebitan asitti isinitti argisiisa. Kunoo appilikeeshiniin kun jechuudha. Appilikeeshiniin ammas bira mul'atu kuni akka malee fixaa jira jechuudha. Kanaafuu isarratti kilik yoo gootan waan kanatti isinii dhufa. Isin amma put up in deep sleep jedhu irratti kilik gootan jechuudha. Kanaafuu resolve isinii godhe 100% isinii sirreessa jechuudha. Kunoo amma magariisa ta'ee haala amma argitaniin wanni hundi magariisa ta'e jechuudha. Kanaafuu kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebanaa baay'een isin jaalladha.